Rabbi nu faaya eebbisu maqaa waaqayyootti kan eebbifame haa ta'u deemni keenya akkanatti haa muramu nama irraa aannu Yautina guddis Oromoon Ororaayyaat biyya nabbaa biyya isaa haa ta'u anan wallaahi rabbitti haa guutu. Uummata Oromoo maraa kabajamtoota qeerroo qarree magaalaa Guyyuu fi naannoo ishiitti argamtan akkasumas kabajamtoota keessummoota keenya maraa kallattii adda addaatiin waamicha keenya kabajuudhaan dhufuudhaan iddoo kanatti argamtan baga guyyaa har'aa geenyan jedha. Inni biraa keessattuu kabajamtoota olaanoo kaartii kaafaa'oo kan taran obbo yookaan Piroofeesar Mararaa Guddinaa hooggantoota olaanoo kan ta'an durataa paartichaa akkasumas abbaa qeerroo fi qarree jedhamuudhaan kan beekamu obbo xinxilaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad baga nagaan dhuftan baga nagaan dhufne anaa dhufuu jenna. Egaa akkuma beekamu uummanni aanaa Kuyyuu fi naannoo ishiitti argamtan akkasumas uummanni godina keenyaa yeroo baay'ee qabsoo uummata Oromootiin beekamu. Qabsoo godhan keessatti qabsoo dida bittaa garbummaa ofirraa injifachuudhaaf dhiibuudhaan sirnoota waggoota 1950 booda wantoota baay'ee keessatti gatii kaffalaa fi gootota hedduu of keessaa kan namne ammas gootota hedduu guyyaa walakkaa of keessaa kan nabaa jirru ta'uu asumaan maqaa paartii keenyaatiin galateeffachuu fi injifannoon kan keenya akka ta'u jechuun barbaada. Keessattiyyuu guyyaan kun guyyaa seena qabeessa guyyaa yoomiyyuu dagatamuu hin qabne ta'uusaa asumarraan dubbadhee isa itti aanu carraa itti aanuuf keessattuu paartii keenya geggeessuudhaan kallattii adda addaatiin sochoosuudhaan hoogganaa Kongireesii Federaalawaa Oromoo kan ta'an waajjira muummee irraa kan dhufan Piroofeesar Mararaa Guddinaatiifan carraa kennaa isaantu haasaa nuu godha jechuu barbaada. Waggaa 15 irraa natti fakkaate waggaa 15 irraa natti fakkaate asitti dhufee dubbii tokko godheen ture. Asitti duula nu filannaa gaggeessaa turre baay'ee bayeessa ture. Waa tokko na yaadadhaa. Qeerroon Salaalee qeerroon Kuyyuu gaafsana waan jedhe na yaadadhaa. Maal jedhe seetan? Mararaa galchaa Mallas Zeenaawii Diqaalaa nurratti galchaa jedhan.
Masaafa koo gubbaatti katabeera. Mararaa galchaa Mallas Zeenaawii diqaalaa nurratti galchaa jiran. Mallas deemeera diqaalaan isaa deemuuf hin deemne waaqnaa beekoka. Sintu beeka. Mallas deemeera paartiin isaas deemeera diqaalonni isaa jiruuf hin jiranii waaqnaa beeku. Kanuma nuu baraa tokko. Sabni kuyyuu gaaf sana sabni salaalee biyya gootonni akka Jeneraal Taaddasee Birruu Hayilemaariyaam Gammadaa agarii tulluutti dhalate waa tokko sekaa rakkoon keessaan dhabamtu dachii bal'aa otoo ta'e ba'eessa ture iddoo bal'aatti otoo walitti dubbanne ba'eessa ture otoo mari'anne ba'eessa ture nuuf garuu rakkoon qabnu waan sadii afurtinitti meen gara fiicheetti deemna. Tokko sagantaan keenya inni guddaan saba Oromoo bilisa baasuudha. Saba Oromoo bilisa baasuudha. Dachii Oromoo bilisa baasuudha. Biyya Oromoo bilisa baasuudha. Hattuu lafaa hamma dandeenyetti hattuu qabeenyaa hattuu lafaa ofirraa kaasuudha. Kanaaf bara kana sagantaa keenya sin barsiisuu barbaanna. Sagantaan sinitti himuu barbaannu kan lammaffaa baruun kan sinirra jiru bara kana filannaan dhugaa deemuutu irra jira jenna. Hattuufantoonni sinatuun irra jiru jenna. Hattuufantoonni bara sagalee sabaatan miti tokko kan nuti goonu hattuus eeggannee sagantaan keenya tokko hattuu biyyaa baasuudha jedha. Hattuu biyyaa baasuudha. Hantuuta biyyaa baasuudha. Ishii midhaan keenya nyaattus. Sadaffaa kan goonu waggaa 27-28 federaalizimii jedhanii federalizimii sobaa kan saba keenya ittiin daraaraa turan qabeenya saba keenyaa ittiin saamaa turan federalizimiin sun hin turre. Federalizimiin saban turre. Sabni keenya ittiin saamamaa ture, ittiin dararamaa ture. Ijaa kanaa sagantaan keenya tokko kan sin beektanii barattanii fudhattanii galtan haadhoo keessan haadha keessanitti galtanii kan himtan abbaa keessanitti kan galtanii himtanii federalizimii dhugaa moksiitan sanaadarii otoo hin taane federalizimii dhugaa kanaafi qabsoofnaa sagantaan keenya kanadhaan ubaraa. Isa taane dimokiraasii dhugaa sabni keenya abbaa barbaade ilmoo kooti kan jedhu aantummaa naa qaba kan jedhu hattuuf gantuu kan hin taane akka filatu gochuudhaafi kanas yaadadhaa. Barri isaa bara hattuuf gantuu sabni keenya quba ofirraa kaasuudhaan sagantaan keenya kanadha. Saba keenyatti galaa warra qabamtan kun galaati haadha keessan haadhoo keessan barsiisaa. Barisaa bara sirni dimokiraasii dhugaa dhufu barisaa barri sabni keenya abbaa barbaade filatu nama aantummaa isaa qabu filatu nama qe'ee dachiisaa isaa eegu bara filatu Finfinnee dhaqee nama isa gurguratu otoo hin taane nama isa jijjiiru otoo hin taane nama isa achiisu otoo hin taane dachiisaa nama saamsisu otoo hin taane nama isaa ta'u akka filatu abbaa fi haa ta'u nama isaa ta'u akka filatu ergaa isinii dabarsinaa tokko kana kan isin barsiisuu dhufu. Nutoo filamne immoo maal goona? Yeroo filamne immoo afaan saba keenyaa, afaan Oromoo, afaan saba guddaati, afaan federaalaa goona. Afaan federaalaa goona. Kanaaf isin hojjennaa kan biroo immoo sagantaan keenya sada. Kana bira dabarree maal goona? Ilamma iddoo baay'eetti namni hojii mootummaa hojjechuu danda'u, qaxaramuu danda'u, hojii mootummaatti galuu danda'u haadhoo kaadiree haadha kaadiree obboleettii kaadiree obboleessa kaadiree warra akkasiiti. Nutoo filamne maal goona? Dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo dargaggoon Oromoo dandeettii isaatiin beekumsa isaatiin barumsa isaatiin hojii argata hojii gala dalaga dalaguu danda'a. Ijaa kana qeerroo Oromoo inni hojii dhabde inni digirii baattee waan lafa qottu dhabde inni maal taate ila beekaa
sagantaan keenya tokko inni guddaan qeerroon keenya qarreen keenya inni dhiiga isaatiin qabsoo kana siin ga'e inni dhiiga isaatiin qabsoo laga ceesse inni dhiiga isaatiin saba Oromoo bilisummaa baasuudhaaf socho'aa ture dararamaa ture hidhamaa ture asis baay'eedha jechuu kooti nuti dandeettiidhaan beekumsaan muuxannoodhaan hojii kenninaafi kanaafis qophaa'a saba keessanitti himaa saba keessan barsiisaa haadhoo keessan haadha keessan barsiisaa abbootii keessan barsiisaa dhuma gubbaatti maalan siniin jedha seetan dhuma gubbaatti barri kun maaliin ni qeerroo barri kun maaliin bara bilisummaati bara bilisummaati bara bilisummaa saba keenyaati bara bilisummaa saba keenyaati bara saba keenya bilisa baafnudha bara hattuuf gantuu ofirraa kaafnudha ijaa kanaa sabni Salaalee dachiin jeneraal Taaddasee Birruu qabsoo Oromoodhaa uume dachiin Hayilemaaram Gammadaa qabsoo Oromoodhaa uume maal godha gaafa filannaa nama dhugaadhaa isaa qabsaa'u nama sagalee isaa kabachiisu nama mirga isaa eegsisu nama bulchiinsa gaarii fidu nama hojjetee hojjechiisu nama saba keenya laga ceesisu nama bilisummaa saba keenyaa fidu filadhaa kanaaf sagantaan keenya akkasidha baay'ee sinitti neerresinu sagantaan keenya hunda jaala saba keenya bilisa baasuudha saba keenya bilisa baasuudha saba keenya bilisa baasuudha qeerroo qarree saba kee bilisa baasuudha chocho'i saba kee bilisa baasuudha saba kee barsiisi saba kee bilisa baasuudhaa fi sagantaa keenya barsiisi ela ciiftanii otoo ciif wal harkiftanii barannis akka aduun nutti dhiine akka aduun nutti dhiine saba keessan barsiisaa sagantaa bal'aa qabna sagantaa guddaa qabna saba keenyas saba biyya kanaas fudhannee laga ce'uudhaaf beekumsa isaa qabna barumsa isaa qabna muuxannoo isaa qabna dandeettii isaa qabna barri isaa bara Oromoon bilisa ba'udha Oromoon bilisaa ba'u jedha Oromoon bilisaa ba'u jedha sabni biyya kanaa bilisaa ba'u jedha sabni biyya kanaa bilisaa ba'u jedha wal fudhannee laga ceena jedha barri isaa bara bilisummaati jedha Kerro Mo jada hada getu Kerro jada digara hada getu Kerro kuyu Kerro Salaalee Kerro Adamu Kerro Biyako Kerro Oromia Kerro Babiya jirtu jirra jada jinni nabatu jirtu Kerro Akkam jirtan nagayami amanami barri kun bara filannootimi filannoon barana laafa akkamitti jedha filannoo ilmaan Mallasaatii fi ilmaan Taaddasaa jidduutti godhamtu ilmaan Mallasaatii fi ilmaan Taaddasaa jidduutti ilmaan Mallasaa maal gooti lafa gurguratti ilmaan Taaddasaa maal gooti lafa qotattee abbaa irratti taati ilmaan Mallasaa maal gooti ilmaan Mallasaa maal gooti saba gurguratti ilmaan Taaddasaa maal gooti saba falmatti Kerro isin ilmaan eenyuti ilmaan Taaddasaati miti ilmaan Taaddasaati miti ilmaan Taaddasaati miti dhiiga isaarraan biqilla miti lafee isaarraan as geenye miti xurree isaarraan as geenye miti Oromiyaan gurgurannaare Oromiyaan gurgurannaare Salaalee gurgurannaare Kuyyuu gurgurannaare Kerro akka tas geenye beektu miti akka tas geenye beektu miti Taaddasaa hin fannisanii miti hagarii hin fannisanii miti harka kennanne duubatti deebine harka kennanne duubatti kennine waadaa goototaa kennine waadaa goototaa way nyaanne waadaa qeerroo nu biraa kufanii way nyaanne waadaa ijoollee nu biraa kufanii way nyaanne warra likkii isin galchina jedhani likkii way galle likkii galchine miti ree
likki galchine miti jedhi ol kaasi likki galchine miti diqaalaa isaanillee bakkatti galchina jechuudha. Qeerroo Harargee waan jettu beeytu hoo'itu fal'aanaan nyaatanii jedha marqa hoo qabbanooftee harkaa yoo hiite fal'aanani ergaa qabna bulchiinsa kuyyuutiif ergaa qabna bulchiinsa shawaa bahaatiif shawaa kaabaatiif ergaan keenya maal beeytu abadan dhumnee banna malee jiruudhaan gubanna malee sagaleen Oromoo hin hatamu. Sagaleen Oromoo afaan Oromoo dhugaan Oromoo tokkummaan Oromoo hin diigamu jechuudha. Qeerroo dhagayaa hattuun chirchaaroo baratte sagalee uummataa dho'isuu barattee miti nuyi akka hoogganaatitti abaa'oo hin jennu kaafaa'oo hin jennu paabaa'oo hin jennu mararaa hin jennu kamaali hin jennu daawud hin jennu nuti oromoodha jennee kaanee jirra tokkummaa keenya ni falmanna biyya teenya ni eegganna bilisummaa kanaan osoo hin ta'in dhiigaan arganne filannoo keenyaan mootummaadhaan bulla dhagaa qeerroo salaalee na dhageessuu miti har'a akka isin wajjin hin mari'anne bilbilamaniit ergamtuutu isin dhoorge jechuu Oromiyaan ergamtuun hin bulti Oromiyaan ka ofii filatte qofaan bulti filannoodhaaf qophaa'aa waraqaa eenyummaa baafadhaa nama isinii ta'u filadhaa Oromiyaan ni bilisoomti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Qeerroo qarree hundi keessan akkam ooltan ilaagaa kun dachiin bu'uura ibsamaa tureen dachii Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Jeneraal Taaddasaa Birruu amantii isaatiif nama quuqamu ture. Ortodoksummaan isaa garuu saba isaatiif akka hin quuqamne isan taasifne. Ortodoks ta'uunsaa inumaayyuu ummata isaatiif akka kutateetoo qabsaa'u isa taasisee jira. Qeerroo kuyyuu ortodoksii ta'uun keessan saba keessaniif akka hin dhaabbanne isin taasisuun qabu. Kabbadaa Buzunesh gaafachuu dandeessu warra meettaa Shawaa Lixaa irratti warra mana kiristaanaa ijaaranidha Maaramii Kurupheefaa. Kabbadaa Bargaa iyyaafachuu dandeessu warra mana kiristaanaa ijaaranidha. Garuu mirga ummata isaaniitiif falmuudha duubatti hin jenne. Kanaafuu akka mana lubummaa Oromiyaatti nuti kan barbaannu mana lubummaa Oromiyaa yookaan mana kiristaanaa Dr. Biraanuu Naggaa masqalii dhungachiiftee Profeesar Mararaa Guddina lagattu hin barbaannu. Mana kiristaanaa sirna kaan irratti argamte sirna Jawaar lagattu hin barbaannu. Mana kiristaanaa amantiidhaan gargar nu qoqqooddu hin barbaannu. Mana kiristaanaa Oromoo gosaan gargar qoqqooddu hin barbaannu. Maaliif seetanii? Maaliif jechaa turan seetanii? Lafti tuulamaa lafa warra kaabaatti lafa Amaaraati jedhanii too warri dhaadhatanii hedduudha bar.